keessatti dhimmoota afur irraa hinaasa'uu dhufe dhimma gamoo waldaa jimaa ijaarameerra dhimma ijaarsa biyyaatii fi dargaggootaaf jettu tan Oromiyaan amma naanneessaa jirturra dhimma walgahii paartii badhaadhinaa horee jiddu galeessaarra akkanuma dhittillee dhimma amantiidhaa tan masgiida keenyaatii fi ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota keenya ulamaayii keenyaan finxaaleeyyii jedhee targaa finxaaleeyyii itti moggaaserraa gadi fageenyaan haasofna jechaadha. Hundi keessanuu warri as keessa jirtan share invite godhaa nama 2300 jira dhaamsi kun qabsoo hadhooytuudha jirra. Hogguu asirratti baanee paartii keenyaan faallaa deemnee paartii keenya dandamuudhaaf hattuudhaan kokkee wal qabnee gara ummata keenyaa gara haqaa gara dhugaa gara sabani qabsoofnaaf jennutti dinnee ummata keenya hatuurraa hinannu jennee ummata keenya gowwoomsinu jennee ummata keenya taphannu jennee ummata keenya waada seenneef hin diignu jennee gara ummataa meeynee isinii dubbannu nuti hiriira badatti jirra. Hiriira hamaatti jirra. Qabsoo hadhooftu jirra jechuudha. Waan nurra deemu waan nurra ga'u keessaa fi alaan addaan hin beeynu jechuudha. Hedduudha. Dubbachuuf hin toltu. Ammoo namni du'a moohe, namni sodaa moohe, namni ummata filate, namni rabbi filate waan sodaatu hin qabu. Kanaaf ummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf gabbaane ergaan tun ummata keenya bira geessee bakka yuttuu baadiyyaa magaalatti ummanni keenya illeen haqa isaatiif fi dhugaa isaatiif qabsoo isaa gaggeessu qaba. Kanaafuu share godhaan dhaamsa keenya. Gara sagantaa keenyaa kaarraa tokkoon dabru dhimma galma waldaa jimaatii fi ijaarame. Gamoo waldaa jimaatiif ijaaramuudhaaf Harargee bahaatii fi Harargee lixaarratti baddeessaa fi awwadaa irratti qophaa'utee turteetu tura. Gaafa awwadaa dhufnee lafa san qonnaan jiraataa awwadaa irraa jimaasaa irraa saayisisnee irraa xareeynee gamoon jimaa daldala jimaadhaa as ijaaramuu qabdi jaan aan warra waan san godhee achi ture keessaa. Arraan tana ammoo gamoon san gara Oro Freshitti kaartaansiitis laftisiitis abbummaan gamoo saniitis akka jijjiiramu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin xalayaan gara itti gaafatamaa lafa naannoo Oromiyaatti barrooyte naannoon Oromiyaa itti gaafatamaa lafaa kan naannoon Oromiyaatis godina Harargee bahaa lafa itti gaafatamtoota lafaatii fi itti gaafatamtoota lafaa godina Harargee lixaatiif kan awwadaayis kan baddeessaatis qabiyyeen isaatii fi abbummaan isaa guututti gara maqaa daldala jimaa ja'urra gara Oro Freshitti guututti abbaan gamoo sanii akka jijjiiramu kaartaan kanaan akka qophaa'u akka lafti isaanii kannamtu abbummaan isaanii kannamtu xalayaan barrooytee jirti. Xalayaan teenya culleeleen teenya guurtee baastee jirti jechuudha masaraa keessa. Xalayaan san Facebook gubbatti arku maltanii jechaadha. Maaf wa'adni khalee diigame. Maaf wanni ummata dura dhaabbatee pirezidantiin naannoo Oromiyaadhaa osoo nuti isa garru osoo nuti isa dhageenyu osoo ummanni isa dhaga'u osoo biiti isa dhaga'u osoo kaameeraan irra jiru dachii samii kan du'e kan jirre hundi osoo isa dhaga'u gamoo daldala jimaatiif ijaarame eegalchiisuuf bu'uura kaa'ee gaafa gamoon san dhume immoo gamoon san Oro Freshiif akka kennamu maaf murteesse? Maaf jechasaa kan kaleedhaa geeddare? Maaf jijjiiruun isa feesise? Oro Freshin kaampaanii hattuu kan naannoo Oromiyaati. Naasittima. Oro Freshin biiftuu addunyaa kan gaafa dargii kan gaafa wayyaanee jechuudha. Oro Freshin biiftuu addunyaa kan gaafa wayyaaneedhaa jechuudha amma Oromiyaadhaaf. Kaampaanii Oromiyaadhaa tan ummata quncistee ummata irraa xuuxxee shilmii taatee paartii deeggartu jechuudha Oro Freshin. Sanifu waan ummanni itti booyate, waan ummanni itti iyyate, waan ummanni irriibatti dhabe, waan ummanni kadhate, waan ummataaf waada galame
lafa ummata namichi fuudhee gaafa sobaan gaafuma lafa fuudhu saniu oro fresh fuudhee beekinni nutu galma jimaati ummata keenya magaalaan toluu deemti jenne shubbisaa turre malee anachiin turre laala wadaayin turre guyyas isaa wajji warri suuraa yaadattan gaafas wal cina saggaaraa turre dubbiin dhugaan fakkaatte wallahi miskiina ni sobomna seene way wallahi miskiina ishi akana nu tabatan seene arama fuula soo giddaan dhiqatanii qaanyii takka malee gamoon jimaasan guututti akka oro fresh jijjiiramu xalayaamu prezidentiin naannoo oromiyaa barreessee lafatti خلفاتيس خرج ودينا جبريسة اسمتن خر أورو فريش جيرم تجرتيه تجافا ما يبيسوا نو أورو فريش يبيسوا سيدو فاكو بقباد ويا كنا نجراتا خي يا أبا لفا يا أبا جما يا ماتي تيج لفتي دلدل جماتي فوقين دلدل جماتي في جارم تج فارسي بولان خجبات ورتسن خم فارسي بولان خنو موتمان يفنو أدا جمات أفكنيتي galma jimaadhaa kan itti daldala mujaaree tureemi awwadaa fi baddeessa jiru dhumattee jechaadha amma itti daldaluun hin jedhamu jecha kana kijiba ta'uu agarree jechaadha wahuma hundattuu kanan nu kijibaa asgaan tanaaf garaarraa kutanne kanaaf gara ummata keenyaa cinne kanaaf gara ummata keenyaa dinne kanaaf ummata keenyaaf dubbachuudhaa fi du'urratti murteeffanne jechaadha akkamin namni if soba akamin namni if soba akamin namni haadha fi soba akamin namni abbaa fi soba akamin namni foon fi soba akamin namni lammii fi soba akamin namni ummata fi soba opidiuma gabroonfattuma abadan namni tuuxoo gabroonfataatiin guddate amala gabroonfataa haraaraa gabroonfataa jiruu isaa keessatti yoo dhiifama takku dhibba gooteef illee dhabuuf hin ta'u akka inni guddateetu tuuxoo gabroonfataati re akka inni guddateetu ummata isaa nyaachuudha akka inni guddateetu ummata isaa boochisuudha akka inni guddateetu ummata isaa saamuudha akka inni guddateetu ummata isaa hatuudha akka inni guddateetu ummata isaa sobuudha akan itti guddateetu ummata isaa gowwomsuudha akan itti guddateetu ummata isaa dhamaasuudha akan itti guddateetu ummata isaa tokkummaa diguudha akan itti guddateetu jiruu tanaan isa gee amala kana keessaa bahuu hin danda'u jechuudha arra awwadaay guujiin daangaa kiyyan kannuun dabarsuu an guujiin jettee bargabbaatee qawweef qoma kannitee hiriira baatee diddee ammallee deemu jirti godina raacabsee tokkummaa oromoo diiguu fi beek kunis godina jaaruu fi miti booranaas akkasumatti maaliif gujii keessa warqii jira warqii san if jala galchuudhaaf jijjiirama bulchiinsaa caasaa isaa mijjooytu qopheeffachuu qaba caasaa isaa bulcheetu godina addaa haaraya uummatee saniin if jala deebisuu qaba ha isaaf itti gaafatama akkamma deemtu kanatti hatuun isaan taane saamuun isaan taane gujiitti saniif if jala deebisuu qaba Boranattis waan achi jira ziqaa fi jima wanta beeladaa fi waan achi jira hunda if jala deebisuu fadha. Isii tanaaf ammaas akkaataan itti bulchiinsaa akka ammatti jirtu tanatti isaaf hin taane. Kanaafuu maal godhuu qaba? Godina addaa uumee Gujii fi Boorana waliin dho'isisee Baalee wajjinis wal lolchiisee tokkummaa Oromoodhaan diigee dantaa hattummaa isaa carraa achi keessaa san guuttachuu barbaada. Gujiin ammoo niin qudheef diddee. Abadan jette maalif abbaa gadaa dhugaa qabdi maalif jaarsa dhugaa qabdi maalif qeeroo dhugaa qabdi maalif nama gandasaa qeesaa faayidaa ummata isaa jaalatu qabdi maalif ummata jala deemtu qabdi diddee hiriira baate shimallis diina keenyaa jette jechuudha viidiyoo gartan diina keenyaa booranni gadi beeti abbaa gadaa qaba jaarsa gadaa qaba dargaggeessa qaba qeeroo qaba hayyuu qaba nutin taatu je gadi behe dideecha bulchaa fi bulchoota fi kaabinee fi jinjaan kan hundi ummata hojii dhaabbatee jechuudha maaliif boru koyoo isaan du'an kan isaan kana dhiqee awwaaluu ta'u eenyu ummata waan
ummanni keenya feene nuti qaybaluu dandeenyu kottu ati maal akka goote godhi jaaniin jechuudha. Dideen ummata wajji dhaabbatan humaa godhuu dandeenyu nuti ummanni didee. Haqa kana falmata namni atoo yaa Harargeeti. Atoo yaa ilmaan sooressa jaarraa abbaa gadaa. Atoo yaa ilmaan elema qilxuudhaa. Atoo yaa ilmaan Sheekh Bakrii Saphaloo. Atoo yaa ilmaan Sheekh Muhammad Rashaad. Atoo ilmaan qabsoo eegale. Mataa qabsoo eegale. Hangafni qabsoo eegale. Yoo jimaan kee keellaan itti baay'atee kararratti deemtee qaraxaan ajjeefamtu. Xalayaa arraba rooyite irra laalinaa kanatti dhiisa. Tabaabar dargaggeessaa ka'ee jira laala. Islaamaa ka'ee jira. Ummataan lolee jira. Tanaafuu yoo lolli ilmaan Harargee kun itti dabalame abbaan dhaabuu hin danda'u. Wanni fedhe dhaabuu hin taatu yoo warri Harargee kun eegale. Tanaafuu dafanii dargaggoota Harargee kana shab godhanii qaxaqaxaq godhanii leenjiidhaa fi dirgoodhaan ittiin dhufa ittiin raayinaa sootaa qabu feesisaa jechuudha. Dhiisi tanatti. Ati abbaan qabsoo kaleedhaa abbaan qabsoo ibidda Oromoodhaa hayyoota meeqa wareegama kanaaf kafalte haqaa fi tokkummaa fi biyyummaaf oofte arraan tana tokkummaa Oromoo eeggattee haqa keetiif gabbaatee lallabachuu maaltu si dhorke? Haqa keetiif gabbaatee iyyuu maaltu si dhorke? Yoo ati gabbaatee yin jenne nutis dubbachuu ni dhaabnaa jechuun maboota. Ijjechuu qabdaa jechuun iyyannaa kee. Amma gabayaan jimaa kee lafti sirraa fuudhamte. Oruun jimarraa diigamte. Gamoon jaarame. Oro fireeshiif kenname. Daldala jimaa wadaa kana keessatti qabqabii meeqaatu nyaata. Hammaala meeqaatu jiruu jiraata. Warra jimaa fidu meeqaatu tanaan jiraata. Warra oruu qabu qofaa miti. Eega oruurraa oomishni oomishame hanga jimaan fa'amee tolfamee kara magaalaatti gaggeeffamutti prosesii meeqa keessa adeemsa meeqa keessa deema. Tana hundarrattu qarshii lama qarshii sadi qarshii afur qarshii kudhan qarshii 20 qarshii 5 kuma akkana guurratee walitti cooratee akka jiraatu meeqa ummanni keenya. Oro fireeshiin tana sirraa guuruu dhufu jira beeka jimaadhaa achitti Somaalee wajjin mallatteessuu deema taa'eeti. Kuduraa fi muduraa qofaaf dhufa sitti hin fakkaatin. Abbaa jimaa ummanni baadiyyaa guututti isatti galchu. Kadallaalli iddoo kana ummanni irraa bahu jeesan hundaa'u dhabamsiisee silaa biiftuudha. Baha Oromiyaatiif kanne haqa jenna. Osoo daldaltoota Harargeetiif kajaarame waldaa anjaarame fooqii san kanne way mootummaa kana gaarii jenna. Daldala isaanii ka ifi ijaarratan ka paartiin hooggantu ka faayidaa paartiitiif deemu ka dhiiga ummataa tuutu. Isii sanirra galchanii Oro Fireesh achi galchanii isii sanin boombaa sit dhaabanii daranuu si xuuxuu yaa'anii jechuudha yoo dubbiin sii galte. Dhume jechuudha dubbiin baddee isaatis galmi jimaadhaan jiru ka Oro Fireesh. Dhume jechuudha kaawwadaayis galmi jimaan jiru ka Oro Fireesh. Itti muudan nama quba qabdan. Amma booda gaa tartiiba eeggateeti akka warri Somaalee ka jimaa Somaalee geessus ka biyya alaa geessus isa biraa akka jimaa fudhatutti kaartaa tolfachuu jira. Boorsaasaa ka mallaqaa qopheeffatee achii gaagatteessee irraa guurtee jechuudhaati. Itti jimaa isa geessaa jechuun ummanni keenya. Ummanni keenya isa geessaa jechuun jimaa. Si dhumatti moo dhumanne ree? Isii tana sirriitti beekuu feesisaa jechuun gadi fageenyaan. Maaf ta'ettu tana. So ummata keenyaaf waan fayyadaatii miti tun. Daranuu waan ummata keenya kasaarsisaati. Ummanni Harargee jimaan keenya daa'imandii keenya beekamaadha. Abbaan fadhe jimaa keenya irraa booda jechuu hin dandeenyu nuti. Tanaan jiraatu ummanni keenya. Tanaan jiruu isaa bobbaafata. Isii tana immoo inni kokkeessi qabee hattuu yennee ala ergachuurraa isa dhorki deemi. Oro Fireeshiin Taaddasaa biraa ta'ee sii dhufaa jechuudha. Taaddasaa biraa ka maqaa heeraatiin dhufee maqaa mootummaatiin dhufee achi taa'u. Daldalaa hunda if jala galchee niirarraa luugu ka ummanni keenya fadhee harkata fadhee dhaba dantaan qabneef san ta'uu deema jechuu achitti. Tasuma tana fudhachuun qabu jechuun manni keenya lubbuu qabaate. Tasuma. Kanaafuu awwanni ummata kiyya dhaammadhu. Ummanni keenya mirga gadi baatee sagalee ta'e dhageeffifachuu, mirga gadi baatee dhugaa keetiif lolachuu, mirga gadi baatee qabsoo ta'e godhachuu qabda.
abbaan si dhorkuu danda'u jiru tanarratti mirga guutuu qabda yoo jaaramtee wal gurmeessitee nutti hin taatu jechuu baatte sitti taati hasiriifatu hin jiru hattuu namaa rifattu nagarreen hattuun si rifattu hin jirtu asuma feesbuuka gubbaarraa dubbannee yoo dhiisne bu'aa takka hin qabu lafarratti if ijaartee gati baatee nutti hin taatu muumichi nu haa dhufu hiriira jiru ba'uu qabdaa jechuu hadheeffatte amma gaawaan nuti ijaa turreef agartanii jechuu karoora mootummaan itti deemaa jirtu nuti isaan keessa jirraa bara nuti bar mootummaa hojii jirra ummata keenyatti hin taatuu jennee dinnee isaanii wal lolu jirra siif jecha ummata keenyaa jecha diidu jirraa bara ijoollee takka takka tafaarsitee bultuu takbaarree maarree mindaa nyaattu tirgoo nyaattu ta'an gorra jirtu irra laalinaa tana waan irra laaltanii qabda namni tokkoo miti ijoolleen tu yoo aramte maaliin jiraatti jiru dalagachuun beektu naggaduun beektu maaliin beektu waan itti jaaniin erguu malee godhuu malee garaan isaanii keessan ni gubata ijoolluma tanaawu akka ummata keenya irra ta'u jiru tana ijoolleen teenyan jaalatu takkalleen tana amana saniifuu warra mootummaa keessa jiru kan dubbatee fi kan dubbatiinis irra laalina kan dubbatiin irra laalina kanuma dubbate jala deemiti dubbii san galmaan gaadhu kan dubbatiinis si hojii jira garaadhaan si hojii jira hay hundaanaa dubbadhu jettee dhumaa duba hundaana yoo ariyan amma ka haadha gargaaruu hin dandeenya ka mana bulchachuu hin dandeenya ka ifaan itti dhaabu ka mana keessa ariyan ka piikaappii irraa fuudhan ka meeqainaa irraa fuudhan meeqa dirree gayyaati wanti kadhattu taati hay hundi gayyaati kadhattu taati saniifuu haa jiraatanii isaan irra laalina ati immoo nuti warri if kanneni jirra sitti mujjirra waan mootummaa keessa jiru waan mootummaa si godhu jirtu nutuu if kannine du'aaf sitti mujjirra sodaa tokko malee tana fudhattee dhageeffattee tataaniitti dhistee tatafaarsee bulaa qabsootee itti ooftee mirga kee kabachiisu nuti mootummaa fonqolchaa isiniin jechuutti hin jiru nuti mootummaa jibbaa jechuutti hin jiru nuti mirga keessan kabachiisadhaa jechuutti jiru wanni mootummaan isinirra yaadu jirtu isiniif hin taatuu jechuutti jira baqa mootummaan wanni amma dhimma jimaarratti naannoo godina Harargee baatii fi lixaarra yaadaa jirtu ta ilmaan Harargee hiyyummaa keessan heexuu seeraa fi heerri isiin amma baastee ummata irratti hojjechuu jirtu ta ummata dammeessituu ta ummata dhamaastuu ta ummata hiyyummaaf saaxiltuu jechaa jirra ta dafkaan bulaa keenya hiyyeessa hurkee dalagatu hiyyummaadhaaf saaxiltuu siin jechaa jirra jechaa eega ilma hiyyeessaa taate eega ilma qotee bulaa taate eega ummanni keenya akkatti jiraatu beekte garaa ittiin ummata keenya gisee isaan akkana ta'anii saamamanii jiruu dadhabanii kadhaa mudhatan agarree itti callifnee laallu dadhabuurraa dubbachuu jirraa jechuunutu tana dammeexxee wal dammeessitee wal jaartee haqa kee kabachiisachuuf akka guujii sanii gabba'uu qabda akka booranaa sanii gabba'uu qabda yoo iyyitee dhagayamta yoo diddee fudhatamta yoo natti hin taatu jette sirraa hafti yoo cal jette maal siif taate sodaannaan immoo kun sodaate jaalli daranutti faatan callisnaan faatan ijoollee bulchituu maarree godinaa ijoollee aanaa maarree magaalaa kantiibaa maarree tanarra laalinaa dhiisaa tana isiin gaafatinaa isiin irra laalinaa isiin jibbinaas jara kana kun miskiinaa waan gubbaatti gadhuufu akkatti didan hin qaban isaan Baka humna saaniiti oli wanti tun gubbaatti dhufti yoo waan tana niin didajee halkan tokkoon bulu aangorraa dhawan ummanni keenya akka beeynu duuba ummata kana aangorraa dhawite ijoollee guddifataa jaartii qabaa mana qabaa nafaqaa qabaa maaliin jiraata kun ummata gurgurateetuma taa'ee callisee garaansaa gusa gubataatuma haa jiraatu kun irra laalinaa kana waan irra laalan qabu karra laallu immoo ummata keenya dargaggeessa keenya qeyroo keenya karra laallu hayyoota keenya warra kana keessa hin jirre caasaa tana keessa karra laallu daldaltoota keenya karra laallu umulamaayii teenya jajjabdu tana hayyoota keenya ummata gabbaaste ummata wajjin ulamaayiin teenya harka ol qabattee gadi baate ummata keenya tun hin taatu lafti tun ta daldalaatii fooqiin tunis ta daldalaat abadan nutti hin taatu jettee akka amma iyyinee keellaan hundi akka ka'u gumruuk xalaa akka barreessu taasistanitti akka walgayii ta'anii dhimma kana godhan taasistanitti antanallee ija akka nama siyaasaatti ija shakkiitiin ilaalaa beek maaliif dubbiin oowwitee falaq jettaa jirti ilaala akka mootummaan keenyatti jirus numaa beekaa beeka akka mootummaan keenya kun itti jiru ittiin dhufuu ta'a numaa beeka
Kakaisa jiru be khabar hangaisin temperature risi kun jiru. Laal temperature ri motummaa keenya kun meeqarra jira 39 mo 40 mo 41 irra jira nutu beeka. Kaisa jira mire. Tanaafu xalayaa barrooytu fi maal barrooytu bakka iyyuu barrooytu itti rakkatina kana. Qabatamaan arguudha. Qabatam. Mee nyaanni jennaan kun qorii keessa jiraat qorii keessatti arguudha waan. Eega qorii keessatti agartee booda amanta jechuudha. Nyaanni distii keessa jiraan hin taatu. Qorii keessa sii taa'ee ijaan agaruu qabdalaan nyaata. Sao xalayaan duraaniitis hin daleeyne taamaan daleeyne wanni takkatanii nan beeku gumruk waan Oromiyaan saamisaa godhu jirtu. Keellaa Oromiyaan karaarra kaayyatee namichi keenya kun ka Oromiyaarra jiru kun kara biyaabaa keellaan inni kaayyatee achirra maallaqa irraa xuuxee sinqee baankii galchachuu jiru tana gumruk irraa quban qabu. Amma gaa xalayaan barrooyte tamma boodaan laallaa jechuudha. Tanaas qabsoon finnee beeka. Taanis akkanuma dhorkuu dandeenya beeka kaatee lollaan. Kanaafuu uummanni keenya abadan natti hin taatu jedhee jimma galma jimaa. Jimma qabsoo jimaa. Dhimma wantaa kana guututti galmi ijaarame galma jimaati. Galmi ijaarame galma jimaan itti daldalamu. Ooroo fireeshiif wanni kan namuuf hin jirtu. Tumbiiftu addunyaatii miti. Natti hin taatu. Jimaa kiyya yoo gurgurachuu feesise naa gurgurata. Yoo gurgurachuu feesise jimaa kiyya naa gurgurata. Ooroo fireeshii mootummaan naa gootee jimaa naa gurgurtu. Ani hin fadhuu jedhee ummanni keenya didee muumicha ministeeraa yaammatee hiriira bahee muumicha ministeeraatii wajjin fuuldura taa'ee dubbatee rakkoo isaa tana hiikkachuu qabaa. Yoo dandeessan salaata boruufaatti dubbiin jimaa nutti hin taatu jaati sagalee teessan dhageessisa. Sodaatina. Sodaatina. Tanaan daammadha. Dhimmi lamada dhimma dargaggootaatti fi ijaarsa biyyaarratti qooda dargaggoonni biyyaarratti qabu. Dhugaadha. Jijjiiramni kun dargaggootaan dhufe. Dargaggoota qofaa miti. Hayyootaatu dhagaa qabatee gabbee. Hayyootaa ulee qabatee gabbee. Jaarsootaa ulee qabatee gabbee. Qabsoo hadhooytu gaggeesseeti. Bilisummaa jijjiiramni jennu kun dhufe jechuudha. Wareegamni dargaggoonni jijjiirama kun akka dhufe waaru taasiseef hangan qabu. Dhugaadha. Kanaafuu jijjiiramni dhufe kun kan dargaggootaa itti yoo jenne sobaa miti. Dhugaadha. Abbaan ammoo jijjiirama kana fayyadamu jiru dargaggootaa gaafiin jettu yoo gaafanne immoo namu deebisaanii beekna lakkiidha. Waan ati jijjiiramatti fidde katti fayyadamuu qabu dargaggoota ture. Dargaggoonni jijjiirama fidee fide. Abbaan jijjiirama kanaa dargaggoota dargaggoota. Abbaan jijjiirama kanaa wareegama kanaa dargaggoota dargaggoota. Ka adda rasaasaa kannee taankii dura dhaabbatee jijjiiramni kun akka dhufe taasise dargaggoota qoodni dargaggootaa guddaa guddaa. Dubartiitu miillitti naaffee bultiitti dhabde. Dargaggeessaan marrimaan ala gayyaa'ee ammallee tuubbootti kaayanii fincaansisaa jiru. Ka ija dhaamee jira. Ka miilli irraa muramee jira. Ka du'ee jira. Jijjiiramni dhufe kun maatii kanaa fi warra qabsoo tana keessa miidhameef maal godhe gaafii jettuuf gaafachuu qabna jechuudha. Waa takka waan godhe qabu. Waa takka. Isaan quban ni qaba quban qabu. Ka miidhamee taa'u jiru wallaansa argatee hin arganne. Galata argatee hin arganne. Kamilli irraa muramee heeruma dhabde galata argattee hin arganne. Haati dargaggeessa irraa wareegame. Qabsoota irratti galatoom jettee mootummaan teenya mirkaneessitee galata kannitee fi waan jiruun itti jiraattu gargaarte hin gargaarre. Quba qabdi quban qabdu. Dargaggeessi amma yoomiif jaalatama nurra warraaqsa kaasuu deema gisee jedhan dargaggeessa yaadatu jechuudha. Nurratti. Mootummaa irratti dargaggeessi gabba'uuf deema dabaati dirgoo guyyaa 5 fi guyyaa 10 godina waliyyaama warra aanaa irraa hundarra waliyyaamaati wanta jaa dargaggeessaan ijaarsa biyyaa keessatti wareegamni keessan guddaadha ijaarsa jijjiirama fiddan kana tiifadhaa jaa dargaggeessa xiqqoo sammuu isaanii kana irraa dhiqaa kun ergama gubbaa gad ergamu gisee hunda. Ergamni kun gad ergamu rakkoo miti. Eega dargaggeessa kan jaalannu taate dargaggeessa naaf maaliif hin gargaarin? Dargaggeessa miilli irraa murame waan kophee miilaa san itti tolchatu maan godhiniif. Maa jiruun isaa waan ittiin jijjiiramu godhiniif.
wallahi haadha hiyyeessaa ka ilmaan lameen kan nitee irraa wareegame kana maaliif hodho ilmaan kee kasi gargaaruun qabduuti tanaan jiraadhu haadha hiyyeessaa ilmi kee qabsoo keessa wareegame jennee galata dhabneef bara shan mootummaa taanee jiraachisu